Fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha warroonni mana keenya faarawwataa tan laayik sheer gochuun nu gargaara warroonni immoo duraan wajjin turtan laayik godhaa nu jabeessaa isiniin jenna. Egaa kaadha viidiyoo baay'ee na ajaa'ibee jechuudha qabadhee isinii dhufeera. Viidiyoo kana namoonni dhaggeeffanne jirtanii akkuma kanaan duratti haadha Heaven Abeqeellesh jechuudha akka daa'imti ishee jalaa namicha mana isheen itti kireeffattee bira teechuun akka jalaa gudeeddamtee saniin booda hudhamtee sillifamtee jalaa ajjeefamte haala hin taane haala suukaneessaadhaanii hundi keenya namoonni hedduun waan kana irratti namoonni rifanne hin jiru. Kuni akka biyyatti akka sabaa osoo hin taane akka biyya akka Itoophiyaatti namoonni waan kana irrifanne hin jiru. Egaa ka haati kuni gaafa miidiyaatti baatu waan baay'ee garaa nama nyaattudha. Haala adda ta'een ilmoo isheetii haadhummaa mul'istee garaan ishee urgufamee haala saniin kan isheen gadi baatee boochee uummata muluu boochiftee jechuudha. Haa ta'u garuu abbaa manaa ishee wajjin agamma bultiin isaanii gaa'illi isaanii hin diigamne wajjumaan jiru. Abbaanis hamma dhufee jira. Ka amma dhugaani na kaayyetti malee na nyaadhuun jettu. Kanaaf dhugaa jirtu irratti aga viidiyoo isaan hojjetan irratti waan hubanne waan hubadhe tokkoon siniif hiikuu dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu amma qaxaroon manni firdii jarri fichii yookaan immoo igibaanyi gaafatanii xiqimtii kana natti fakkaata xiqimtii bultii 20 maalidha dhiyaatee jira. Amma abbaan immoo akkuma argitan interview ta'ee jira jechuudha mana Iyyooba irratti. Amma inni akkaataan inni igibaanyitti gaafate ani abbaa daa'ima kanaati. Anis immoo dhugaa daa'ima kootii barbaaduun dhufaa. Amma uummannis kan irratti xiyyeeffatee jiru haatis kan irratti xiyyeeffattee jirtu Abeqeelleshiin dhugaa daa'ima ishee argachuuf jechuudha. Dhugaa daa'ima ishee argachuuf mirgi daa'immanii akka eegamuuf kan daa'imti ishee Heaven duutee jirti hin deebitu. Garuu adabbiin inni dhugaan namicha daa'ima kana akkana godhe irratti kenname boodatti mirgi daa'immanii akka eegamuuf jechuudha. Shinarra kaatee haati takka maal akka taate ilmoo isheetiif kan jettu xiyyeeffattee dhugaa daa'ima ishee baasuufidha jechuudha. Hangalgalaaf ganama irriba dhabdee boochee iyyitu jechuudha. Garuu abbaan immoo kan dhufe gaafuma tokko jedheetu dubbatu anis dhugaa viidiyoo sanarratti akka dhaggeeffadhetti wannananii jechuun abbaa Heaven jedhanii inni dhiyaate jedhanii gaafa dubbatanii dhugaa daa'ima kootii tan barbaada. Daa'imti koo na jalaa haala hin taaneen haala suukanneessaadhaan namicha abbaa ta'uu danda'utti gudeeddamtee hudhamteetoo ajjeefamte. Kanaafuu dhugaan daa'ima kootii akkanaa ba'uun iddoo kana dhufe jedhee dubbata jedheen eegaa ture. Garuu inni waan kana tasallee hin dubbanne. Waa'ee dhugaa ilmoo isaa hin dubbanne. Kan inni dubbate maalidha? Ani baay'ee miidhaan adda addaa narra ga'ee jira. Waan akkasiitiin jedhee sababa hedduu kaasee dubbatee jira. Warroonni viidiyoo dhaggeeffatan jechuudha. Wanti isaan haasa'an sababa hedduu kaasanii miidhama isaaniiti malee kan dubbate malee tasallee dhugaa daa'ima kootii barbaachaan dhufee jedheetu hin dubbanne jechuudha. Kanallee haa ta'u jedhamee amma immoo deebi'amee maaliif waan biraallee dadhabde gaafa daa'imti kee duutu san gaafa boqattu sanii maaliif awwaala ilmoo keetii irratti hin argamne silaa ati abbaadha. Abbaan immoo maaliif jennaan ilmoo kee tokko immoo waan fedhe soo ta'e awwaala isheetii irratti argamuu qabda maaf hin argamne jedhamee yoo gaafatamu sababa hedduu kaasee sababbii karaan cufamee Jibuutiin jira ture. Karaan cufamee karaa ittiin dhufuun dhabee sababbii saniinanii dhufuu dadhabee awwaala isheetii irratti argamuu dadhabe jedhee jecha jedhu kaase jechuudha. Ishiis haa ta'u dhugaas ta'uu danda'a karaan cufamuu danda'a. Inna namni karaa fagoo jiru kun immoo yookaan yaa haala nageenya biyyattiitiin wal qabsiise karaan cufamee
dhabuu danda'a. Kanammoo mee akka aga tokkoon gartokkee tokko dhugaadha jennee ni fudhanna jechuudha. Amma gara itti deebi'u erga dhuftee maaliif iddoo awwaala daa'ima keetii deemtee maaf hin laalle? Akkasumallee immoo maaliif dhugaa daa'ima keetii barbaaduuf hin kaane jedhamee yoo gaafatamu immoo ani dhugaa daa'ima kootii karaa seeratiin barbaada malee karaa humnaatiin yookaan karaa hillikiitiin hin barbaadu. Hillikiidhaan deemuu hin barbaanne garuu gara seeratiin deemuun barbaada. Kanaafanii iddoo awwaalaa immoo silaa duutee jirti, awwaalamtee jirti. Iddoo awwaala dhaquus baadhee bu'aa tokko hin qabu jecha jedhuuni deebisanii. Maaliif jennaani amma ani bakka hin gaafitti ta'e mee kan duute daa'ima isaati sanuu haala suukaneessaa haala hin taaneen kan duute daa'ima isaati akkamitti iddoo kana deemuun bu'aa hin qabu jedhee namni tokko ofirrumaa ba'eetuma dubbata. Bakka kanatti gaafii natti uume. Inni lammaffaan immoo miidiyaa dhugaa daa'ima keetii erga dhufte barbaachuutti jirtamoo akkam jedhanii gaafannaan immoo ani akkanatti muddamaan barbaadu hin dhufne suutumaan barbaadu dhugaa daa'ima tiyyaa suutumaan karaa seeratiin barbaada jedhee. Suuta jechuun bara namoo egeremoo bara dhuftumoo kun anaafis gaafiidha ammallee. Akkasumas immoo gizee haati manaasaa gara miidiyaatti deemee miidiyaa irratti baasaa yeroo jetteetti himtu illee ishiin itti himteet gara miidiyaa dhuftee gaafa san dubbatte maaliif ishee faana dhuftee hin dubbanne maaf hin dhiyaanne jennaan natti himtee dhufte garuu ani muddama kanaan miidiyaa irratti ba'uu hin barbaanne kanaafi garuu isheen immoo muddamtee dhufte miidiyaa irratti dubbatte jette. Daa'imti kun erga duutee dhugaan daa'ima kanaa dhokatee kophaashii yeroo jarri ishee rakkisan asiifachi badaa kan makaraa argaa turte haati kun aga yoomititti dhugaan daa'ima kana dhokate kan taa'u kana inni deebii maaliif muddamuun hin barbaachisu jedhee tanan agan dhugaa daa'ima kiyyaa argadhutti of keessatti qabadheen taa'a jedhee tan jedhee maal of keessatti qabatanii taa'uun dhugaa daa'ima ofii namaa baasa? Dhugaa ilmoo ofii namaa baasa hin baasu. Ammas olumaa galattanii viidiyoo inni hojjete keessatti waan inni haasa'e keessatti wanti nani hubadhe yoo jiraate dhugaa irratti dhaabbannee yoo dubbanne dhugaa irratti dubbachuudhaaf olumaa galatti inni kan dhufee fi yeroo irra deddeebi'ee yeroo 20 ol kan ta'u jechuudha. Yeroo 20 ol kan ta'u immoo maal jedhe ani qabeenya ishee soquu hin dhufne. Ani qabeenya barbaachuu hin dhufne. Ani mana isheedha kenname barbaacha hin dhufne. Birri ishee barbaacha hin dhufne. Ani dhugaa daa'ima kootii barbaacha hin dhufne. Miidhama kootan dhugaa miidhama kootii barbaaduun dhufe jedhee kuni ilmoo isaatiifis miti kan dhufe yaada mataa dhuunfaa isaatiif dhufe jechuudha. Dhuunfaa isaatiif dhufe malee ilmoo isaatiif yookaan immoo quuqama ilmoon isaa jalaa miidhamuudhaaf hin dhufne. Garuu haa ta'uutii akka odeeffannoonis nu gahetti jechuudha. Akka maallaqni birriin uummanni guuree fi jedhee akka baankiin akka qabsiifamu akkaawuntiin baankiin ishee akka qabamu akka qabsiifamu jedhee iyyannoo mana seeratitti galfatee jira jechuudha. Amma inni walumaa galatti ani abbaa manaa isheeti abbaa warraa isheeti kanaafuu wanti ishiidhaa godhame kun hunduu na tagabba'a jecha jedhudha jechuudha. Asuma walumaa galatti bultii namaa keessa seenuu nun barbaachisu garuu dhugaa irratti ijjennee dubbanna. Abaqeella ishillee yoo dhugaa dubbanne ishiinis guutumaan guututti wanta jiru hunda irratti hin dogongora hin qabdu jennee ishees dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan nama waan taateef dogongoruu dandeechi. Maaliif namoonni ishee cinaa dhaabbatan namoonni ishee wajjin jiranii namoonni gorsan jiraachuu danda'u jechuudha. Haa ta'u garuu dhugaa irratti yeroo deebinu kana tokkoffaa irratti birrii akkaawuntii baankii qabsiisuudhaaf karaa seeratiin iyyannoo galfachuun maaliif barbaachise? Inni biraa immoo manni isheedhaa kenname kun anas na tagabbaa jedhee dubbachuu maaltu barbaachise? Walumaa galatti namni kun miidhama ilmoo isaatiif osoo hin taane faayidaa isaatiif karaa miidiyaa kana
akka dhufee nama miidhamaa fakkaatee miskiina fakkaatee nama rakkoon irra gahe fakkaatee mataasaa gadi qabatee kan ishiidhaan godhame kun akka isaafis godhamu barbaadee nama dhufeedha jechuudha. Dhugaa rabbii waaqni dhiira akkana namarraa qabu abbaa akkanaatu namaaf hin kennin dhugaa oo dubbanne jechuudha. Maaliif jennaan dhugaa ilmoo isaatiitu dursamoo amma haadha heebee yoo fudhanne guyyaa takkitti kan waan akkanaati yookaan immoo rakkadheen jira rakkoorran jira na gargaaraa hin jenne dhugaa daa'ima kootii naa baasaa dhugaa ilmoo kootii naa baasaa uummata koo maaloo na bira dhaabbadha dhugaa ilmoo kootii naa baasaatti malee saantimii takka rakkadheen jira waan nyaadhu dhabee beela'een jira na nyaachisaa hin jenne jechuudha. Isheen agamuu ishee garaa ishee hidhattee asiif achi fiddee dhugaa ilmoo ishee barbaachuuf garuu haalli ishii bakka yeroo haalli jireenya ishii hunduma garaa nyaate uummanni maallaqa walitti qabee fi akkasumas immoo Adaanech Abeebee haala ishii ilaaltee mana kiraa yoo qabatte jarri daa'ima ishee jalaa akkas godhasuun waan ishee doorsisaniif sababa ishee doorsisaniif immoo warroonni isheen kiraatti qabattu sababa keetiin gibbiin keenya rabbashamuu hin qabu kan jedhan ari'uurraa kan ka'e iddoo itti boqattu yookaan iddoo kiraatti qabattu dhabdee waan rakkattee manni kun iddoo isheen itti boqatteetu dhugaa daa'ima ishee ittiin barbaaddattu jedhamee kennameef malee ishiin naa kennaa jettee yookaan immoo afaan baastee kadhatteeti miti manni kun kan kennameef jechuudha. Kanaaf inni amma maal barbaadee dhufe qabeenya ishiidhaa kenname kana yoo wajjin jiraatan waliin yoo wajjin jiraatanis nu bultii namaati wani nu galchu hin jiru garuu yookaan immoo akka qixxeetti addaan qooddamuuf nama qabeenya jecha dhufe malee nama quuqama rifaatuun takka irra hin jiru jechuudha. Ilmoo isaatiif fuularraa ifa jechuudha. Yeroo hundarra deddeebi'amee gaafii yoo gaafatamu miidhama isaa dubbata malee boqachuu ilmoo isaa haala hin taaneen haala suukaneessadhaan haala bakka baay'ee tokko namatti dhagahamu daa'imti kun daa'ima waggaa 7 taate gudeeddamtee namicha abbaa ta'uuf ajjeefamte dhugaa ilmoo isaa barbaaduu hin dhufne jechuudha. Dhiirri dhiira odoo akka dhiirati qaata emrijaa wanta addaa fudhate yookaan warra ilmoo isaa akkas godhe sanu qaata taa'eef ka'ee wallaalchisa jechuudha. Kuni dhugaa maqumaaf surree ol hidhatee deema malee dhiirumaayyuu natti fakkaanne abbaan akkanaa maali abbaan du'a ilmoo isaatiif hin quuqamne duuti ilmoo isaa isa hin gubne ganaa qabeenyaaf jecha qabeenyaaf gubatee dhufe jechuudha. Ana baay'ee natti dhagahame maaliif jennaan ishee dubartii santu irra dhugaa daa'ima kanaa u'uu jedhee uummata boochisee agana akka dubbatamuu fi agana akka dhageettii argatu dhugaan daa'ima tana akka dhageettii argatu kan godhe ishee dubartii kana malee inni dhiiraa ofii biruman jira jedhe maaliif gadi hin baanere kanarra fiigee dhufe miidhamaa fakkaatee kan dubbatu kaleecha isheen gizee u'uu jettee akkasitti jedhu san maaf gadi hin baane maaf hin dubbanne anis dhugaan qaba ilmoo kooti na jalaa du'e ishii faana haadha manaa isaa faana maaliif yoo isheen muka jirmatti kuftu san aga tuffatee qoysuuta kan jedhuun egeree bara dhuftu dhugaan daa'ima kanaa kan ba'u. Kanaaf ani akka nama tokkootti namni tokko kan waan namarraa barata an akka abbummaatti waan sirraa baradha jedhee yaadee ture garuu akka abbummaatti homaa tokko sirraan baranne jechuudha. Of jaalattummaa ofiif jiraattummaan sirraa baradhe malee akka abbaan ilmoo ofiitii quuqamu akka abbaan ilmoon isaa yoo miidhamte miidhamni ilmoo isaa isa gubu sirraa hin baranne jechuudha. Fuula keetirraallee hin ifu jechuudha. Abbaa qabeenya so'uu deemu dhiira sobaa dhiira fakkeessee dubartiitti siiqee dubartii san immoo ilmoo irraa godhatee irraa dheechee gaafa dubartii sun sababa garaagaraatiin immoo waan ishee dhaabe deebi'ee qabeenya isaa ishee san barbaacha dhiira dhufe abbaa akkasii abbaa sobduu akka taateen sirraa baradhe malee abbaa dhugaa yookaan immoo abbaa quuqama ilmoo isaa qabu sirraan baranne garuu abaqeellesh jechuudha haadha manaa haadhummaan maal akka ta'e ilmoo jechuun maal akka taate haadha jechuun maal akka ta'e gaheen haati takka ilmoo isheetii qabdu miidhamni ilmoo agam akka nama gubuun irraa baradhe jechuudha haadha manaa keetirraa. Kanaafuu
siniin jechuu jaaladha. Amma inni walumaa galatti qabeenya barbaadee dhufe malee dhugaa ilmoosaa barbaadee hin dhufne. Kuni dubbii isaa keessatti ifa qulluc jedhee taa'a. Namni kaa ifa baasee ani qabeenya fan dhufe jedhee dubbachuu sheemidha waan ta'eef irra qaqqabee dubbate malee dubbiin irra qaqqabaa hin qabu waan inni dhufeef sirriitti beekamaa siniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaba waan na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Yoon ballechaa qabaadhe dhiifama siniin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Bye bye.